Okay. Eh, Amma kallattiidhaan inni gara barumsa keenyatti deebinaa. Barumsa keenya ayyaluun maalirra akka jirtu yaadadhu. Haa ta'u malee Zainaab gargar baaftee wanta tokko tokko gargar baaftee wanta qofaan akka ishee hafettin beeka. Zainaab akkamii har'aa waa'ee qubee dheeraa, qubee gabaabaa jecha jechuudha. Waa'ee jecha jabaataa, jecha laafaa. Kan kana fakkaatan irra yoo si deebi'ee gaarii natti fakkaata. Kanarra kan darbee egaa yaada biraa qabda. Sirriidha. Inni irra osoo naa deebi'ame Walii galle miti. Okay. Kallattumaan har'aa isaan kana muraasa isaanii yoo guutummaatti illee ta'uu baate muraasa isaanii ilaalla. Garuu hinti isaan isin qabsiisa. Hinti isaa kana dura kana isiniif kenneera. Kenneera eeyyaadha. Jechi tokko jecha gabaabaa yeroo ta'u, akkam ta'a jechi tokko immoo jecha yeroo dheeratu akkam ta'a isa jedhu qofan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana booda akka salphaatti isiniif gala. Maalumaafuu kanarraa yeroo argitan amma tokko isiniif dha jechuudha. Mee kanumarraa haa kaanu. Haadhumaa fi doon kun amma aan kun gargar jirti jechuudha. Isinitti mul'ata aan kun. Aan kunii fi aan ishiin xiqqoon gargar jiru jechuudha. Zainaab jirta eetuman yaada. jira jira barsiisa. Sitti mul'ataa jira miti? Ee, Okay. So aan inni guddaan kunii yookiin immoo aan inni xiqqoon kunii homaa garaagarummaa hin qabanii haadhumaa bakka itti galanii fi akka itti fayyadaman malee. Sana booda aan kun tokkittii yoo taate asittis baa birattis tokkittuma taati. Dhaa birattis tokkittuma taati. Gaa birattis tokkittuma taati. Faa birattis gaa birattis echi biratti yookiin haa biratti je yookiin jaa biratti kee yookiin kaa biratti hundumaa haa tokkitti argaa jirta jechuudha. Isaan kanarratti. tokkichan argaa jira. So haa guddaanis galuu haa xiqqoonis garuu garaagarummaa hin qabu. Tokkitti argaa jirta. Isaan kun mallattoo ida'uu yookiin addiishinii yookiin madda marii sana kennu iddoo kanarra. Mallattoo sana jechuun walitti hidhuu jechuudha waan biraa miti. Walitti hidhuu jechuun waan biraa. Waan biraa hin qabu jechuudha. So iddoo kana A tokkittii fi iddoo kana baa tokkittii walitti dabaltee baa guddaa haa ta'u, baa xiqqaa haa ta'u, A guddaa haa ta'u, A xiqqaa haa ta'u, maa garaagarummaa hin qabu akkaataa nuti barreeffamaan itti barbaannuttidha malee. Okay, so garaagarummaa hin qabu yeroo A tokkittii fi baa tokkittii walitti hidhaatu yeroo inni walitti yoo dabaltu jechuudha kanuma. Yeroo baa tokko asii fuutee A tokkitti asitti itti dabaltu maal ta'a deebinsa baa fi A tokko ta'a jechuudha miti baa fi A tokko ta'a. So baa fi A tokko yeroo ta'u baa fi A tokko yeroo ta'u baa jennaa jechuudha gabaabsinee. Sababii maal ta'eef gabaabsinee baa jennaa sababii aan sun tokkitti taate fi jechichi hin gabaabbataa jechuudha. Aan dubbachiiftu nama dubbifamaadha. Dubbachiiftuu afaan Oromoo keessa shantu jira. A, E, I, O fi dubbachiiftuu Uudha. Kanaaf dubbachiiftuun sun yeroo gabaabbatan dubbachiiftuun suni tokkittii ta'uu jechuudha. Tokkittii yoo ta'an hin gabaabbatu.
dubbifamaa tokkittii kana bira dubbachiiftu tokkittiin sun yoo galu dubbifamaan yookiin jechi keenya sun hin gabaabbataa jechuudha wanti nuti dubbannu. Jechi keenya sun hin gabaabbataa jechuudha wanti nuti dubbannu. Okay? Inni dhaga'amaa jira yaada warra as keessa jirtan. Okay. Yeroo dubbifamaan tokko ta'ee dubbachiiftuun tokko yeroo ta'u jechi nuti dubbachiiftu tokkoon fayyadamnee ijaarrannu sun hin gabaabbataa jechuudha. Okay. Yeroo jecha tokkitti ijaaruudhaaf dubbifamaa fi dubbachiiftuu tokkitti yeroo fayyadamu yeroo sana jechi keenya nu jalaa gabaabbataa jechuudha. Sababni isaa tokkittidha. Yeroo immoo dubbachiiftuu lama wal biratti fayyadamnu A lama wal bira yoo keenya E lama wal bira yoo keenya I lama wal bira yoo keenya akkuma immoo kana O lama yoo wal bira keenyu U lama yoo wal bira keenyu jechi nuti isaan kanaan ijaarru hundumtuu dheeratu jechuudha. Maaliif dheeratu? Dubbachiiftuun lama waan taateef. Dubbachiiftuun lama waan taateef. Zainaaf jirta? Jira jira jira. Okay. So jecha tokko kan dheeressu yookiin kan gabaabsu waa'ee dheerinaa, waa'ee hojjaa, waa'ee qumatii, waa'ee dheerina jecha tokkoo hin dheeratamoo hin gabaabbata inni yeroo haasofnu jecha sana keessatti kan nuti ilaallu maal qofa jechuudha. Jecha sana keessatti kan nuti ilaallu dubbachiiftuu qofaa jechuudha. Dubbachiiftuu qofa. Dubbachiiftuu yeroo ilaallu jechi sun dheeradha moo gabaabadha isa jennu ilaallaa jechuudha. Okay. Kanaaf dubbachiiftuun jecha tokko gabaabsuu yookiin immoo dheeressuudhaaf fayyadaa jechuudha. Waa'ee dheeraa fi gabaabaa yeroo haasofnu yeroo hundumaa dubbachiiftuu ilaallaa jechuudha. Okay. Okay, amma immoo jecha fakkeenya kana fudhannaa jechuudha. Jirum kana deddeebinee yeroo muraasa wayii ilaalla. Kana deddeebinee yeroo muraasa wayii ilaalla. Okay. So, A tokko bira baa tokko yoo itti daballe walitti A tokkoo fi baa tokko ta'u hin gabaabbataa jechuudha. As immoo A lama fudhannee baadhuma isa duraanii yoo dhandheetti fuune deebiin isaa maal ta'u baa ta'u hin dheerataa jechuudha. Kanaaf yeroo dheerannuu fi yeroo gabaabsinu amma fakkeenyaaf balaa jennee yeroo waamnu hin gabaabbataa jechuudha. Balaa yeroo jennu baan hin gabaabbatu. Balaa baala yeroo jennu immoo baan afaan keenya keessatti dheerataa jechuudha. Kanaaf waa'ee gabaabinaa fi dheerinaa yeroo ilaallu balaa isa jedhuu fi baala isa jedhu waa'ee dheerinaaf gabaabinaa yeroo ilaallu qubee dubbachiiftuu qofa irratti xiyyeeffanna malee qubee dubbifamaa irraa dhimma hin qabnu jechuudha. Qubee dubbachiiftuu qofa ilaalla malee qubee dubbifamaa irraa dhimma hin qabnu jechuudha. Yeroo maalii? Yeroo dheeressuu fi gabaabsuu. Yeroo dheeressuu fi gabaabsuu dhimmi nuti qabnu dhimma dubbachiistuu qofaadha malee dhimma dubbifamaa miti jechuudha. Okay. Kanaaf fakkeenya tokkitti wayiinsi fudhadhee fakkeenya wal fakkaatu inni fudhadhee bira darbata. Okay. Balaa isa jedhuu fi baala isa jedhu fudhadha. Amma namni tokko yeroo barreessu balaa jechuudhaaf ka'ee baala yoo jedhee namni birmatu hin jiru jechuudha. Waa'ee balaa sanaa bari. Namni birmatu hin jiru jechuudha. Sababni isaa namichi waan barreessu barbaade hin barreessine waan ta'eef. Okay. Fakkeenyaaf balaa isa jedhuu fi baala isa jedhu kana keessatti isa jalqabaa irratti baa tokkoo fi A tokko qofa walitti fudhanne. Baa tokkoo fi A tokko qofa walitti fudhanneetu baa ishii kana arganne jechuudha. Baa tokkoo fi A tokko qofa. Ishee lammataa irratti immoo argitan laatu jira. Laan inni kun hin dheerata. Sababiin inni dheeratuuf maalidhaa? Laa bira qubee meeqatu jira? Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo lamatu jira.
qubee dubbachiiftuu afaan oromoo lamatu jiru. Sababii kanaatiif laan dheeratee jechuudha. Qubeen dubbachiiftuu afaan oromoo as keessa galte maalidha? Aadha. Qubee dubbachiiftuu meeqa qabna jennee? 5 qabnaa jenna. A, E, I, O, U warra jennu qubee 5 qabnaa jenna. Qubeen shanan tokko si'a tokko qubaa isaanii galuu danda'u. Si'a tokko immoo lama ta'uu danda'u jechuudha. Abbeelu sagalee si bira jiru dhaamsi yookiin immoo miyuutii godhi buloota keessatti affeerratti seenaa waga nagaa dhufta warri dhuftanii okay. Yeroo kana qubee dubbachiiftuu 5 sana keessaa si'a tokko kophaa ishee galtee tokko yeroo taatu hin gabaabbatti. Si'a tokko immoo 2 taatee wal bira yoo galtu qubeen afaan oromoo dubbachiiftuun wal fakkaattu 2 yeroo taatee wal bira galtu hin dheeressiti jechuudha jecha kana. Fakkeenyaaf jechuma duraan balaa jennee dubbifne immoo amma immoo baa biratti wal jala geeddarraa jechuudha. Baa biratti A2 yoo keenye laa biratti A1 yoo keenye qubeen duraan balaa jedhu sun jijjiiramee baala jedha jechuudha. Yeroo qubeen afaan oromoo dubbachiiftuun dubbifamaa bira 2 taatee yeroo galtu aan yoo galte A jennee irra dheeressina. Oon yoo galte O jenna. Irra dheeressina jechuudha. Boo jenna. Een yoo galte bee jenna. Sagalee keenya jijjiiraa deemaa jechuudha. Qubee afaan oromoo dubbachiiftu jechuun sagalee jechuudha. Yoo dubbachiiftuun hin jiraanne jecha afaan oromoo tokko sagalee hin qabu jechuudha. Jaa, aabaa, caadaa, minaamni keessatti yeroo waamnu jaa, kaalaa, maanaa jennee waamna malee akka waan qubee aan bira jirtutti sagalee itti goonee waamichaaf akka ta'utti waamna malee qubeen afaan oromoo dubbifamaan sagalee mataa isaatiin qabu jechuudha. Sagalee kan itti godhu qubee dubbachiiftuudha. Dubbachiiftuu sanatu dubbisa yookiin ispiikarii yookiin immoo akka nama gaazexeessaa tokko ispiikarii nama jalaa qabee sagalee baasee namni biraa dubbatu sagaleen jecha yookiin immoo kan qubee dubbifamaa hin dhaga'amu jechuudha. Yoo ispiikariin itti qaban akkuma namni sagaleen isaa dhaga'amu yoo dubbachiiftuu bira jiraatti sagaleen dhaga'ama. Dubbachiiftuun sun tokkitti yoo taate sagalee gabaabaa dhaga'ama. Dubbachiiftuun sun 2 yoo taate immoo sagalee dheeratu jechuudha. Okay. Asirratti kan gaafii hin qabne yoo jiraate muraasa baay'ee turuun barbaadu muraasa ishaa fakkeenya isin ilaaleen bira darba gaarii qabdu asitti. Gaafii qabdu. Namni Gaafii gaafii qabu waan hin fakkaatu ani gaafii hin qabu asirratti gaafii nu hubadhee jiru jennaan kanam sana kan na rakkisaa jiru. okay. Inni isinii galee inni kun sii galee inni nama haasa'atu. Naa galeera. Okay. Isaan karaa garanaa harka bitaarra jiran kun qubee afaan oromoo dubbifamaa jedhamu. Dubbifamaa yookiin tanabbaabii consonants ingiliffaan isa jennu consonants jedhamu. Consonants yookiin tanabbaabii isa jennu dubbifamaa inni afaan oromoo. Dubbifamaa afaan oromoo keessatti qubee qeenxee 21 qabna yookiin qubee waliigalaa qeenxee afaan oromoo qubee 26 qabna. Qubee dachaatti daballee gara qubee 30 wayii dhufa. Qubee dachaa gara 7tti fayyadamna. 7 sana keessaa guutummaadhumatti hin fayyadamnu garuu qubee dachaan isaanii dabilii wal bira kan dhufan dabils kan jennu dabillee tariidha. Wal bira kan dhufanii qubeedhuma dubbifamaa 2 ta'anii wal bira kan galan jechuudha. Qubee dubbifamaa 2 ta'anii wal bira galaniidhaaf dabil yookiin immoo qubee dachaan jennuuni qubeen dachaan qubee mataa isaaniitti akka qubee 2 ta'anii wal bira galanii akka qubee tokkittiitti kan dubbifaman jechuudha malee fakkeenyaaf qubeen afaan oromoo kan biraa dubbifamaan wal bira galuu danda'a walitti taanee inni immoo irra butaa kan jennutti dhufna inni rakkoo qabu. Qubeen afaan oromoo karaa harka bitaattiin argitan kun diimaa kan itti maree jiru yoo isinitti mul'ata ta'e qubee afaan oromoo dubbifamaa jedhama jechuudha. Qubeen afaan oromoo immoo karaa gubbaarran jiran kun isaan kun itti maree kan hin jiru qubee afaan oromoo dubbachiiftuu jedhama jechuudha. Dubbachiiftuu jedhama jechuudha. Isaan kun sagalees jedhanii waamamu sagalee. Sababni isaa hin jijjiiru. Dubbifamaa kanatti fidanii maxxanfamanii jijjiiru jechuudha. Sagalee ofii isaanii qabu. Aan yoo itti maxxane baa godha. Een yoo itti maxxane bee godha.
iin yoo itti maxxane bii godha. Oon yoo itti maxxane boo godha. Uun yoo itti maxxane buu godha. Akka kanatti sagaleedhuma qubee tokkichaa sagaleedhuma qubee afaan oromoo qubee tokkichaa kana asiifachi jijjiiruu jechuudha. Asiifachi jijjiiruu jechuudha. Kanaaf qubeen afaan oromoo dubbifamaan sagalee mataa isaatii waan hin qabneef qubee afaan oromoo dubbachiiftutu akka barbaade asiifachisee jijjiira kan nuti jennu kanaaf jechuudha. Okay. Okay. Akkuma kana caa jabbaan olaanaa ta'eefan fudhadhe malee caa yaa namni gaafii kana natti moo maaltu jira? Iddoo kanatti qubee afaan oromoo tokko kan hanqatte jirti. Fakkeenyaaf qubee afaan oromoo iddoo kanatti jalqaba irratti tokko kan hanqatte jirti. Qubee afaan oromoo meeqa jira inni gara 26 kan ta'u jira. 26 keessaa dubbifamaan 21 dubbachiiftuun qubee 5 jenna. Yookiin akkuma jirutti ta'ee ka'ee maaliif hambaarraa ka'ee barreesse isa karaa harka kanaa jiru maaf hambaarraa ka'ee barreesse namni natti himu yoo jiraate caa fi daa jennee dhuma irratti jenneetu itti fufna miti silaa caa fi daa jenneetu itti fufna yeroo qubee afaan oromoo waamnu caa fi daa edda jennee itti fufnee booda jidduu kanaa maa badde jidduu kana maa badde asirraa immoo baan osoo jalqaba aan maa bade iddoo kana. Waan dubbachiisaa hin taaneef dubbachiistuu waan ta'eef eenii fi aan jechuudha. Aanii fi dubbachiiftuu waan ta'eef toora warra dubbifamaa hin taa'anii jechuudha. Yeroo qubee afaan oromoo guutuu isaa 26 jennu iddum tokkotti hunduma isaa waamu. Yeroo qubee afaan oromoo garuu dubbachiiftuuf dubbifamaa adda adda baafnu dubbachiiftuu toora kanarra galchee waan ta'eef dubbifamaa immoo toora irraa gadee kanarra galchee waan ta'eef adda adda ba'anii jechuudha. Isiniif haa galu gaafii akkasitti hin taane. Amma walitti isaan ida'aa jirra walitti isaan ijaaraa jirra. Garanaa dubbifamaa fuunee garanaa dubbachiiftuu fuuneet walitti isaan ijaarreet akkasitti walitti isaan fennaa jechuudha. Akkuma kana garanaa daa fudhanneet garanaa immoo dhandhee tokko fudhanneet walitti daaneet deebiinsaa maal ta'a daa biratti aalama ta'a jechuudha. Kun salphaadhuma jechuudha. Tokko yoo itti daballe baa yookiin daa jennee gabaabsina. Yoo aalamatti waan daballe immoo baa yookiin daa jennee dheeressinaa jechuudha. Isaan kana fakkeenya adda namni isin fudhadhee hin ga'a. Isaan kun hundumtuu qubee afaan oromoo abaa caadaa amma dhumaatti amma zaatti achiin immoo karaa dubbifamaa dubbachiiftuu yeroo itti dabaltan fakkeenyaa fi zaa biraa dhandhu zaan qubee afaan oromoo zaa guddaanis zaan xinnaanis kana zaa tokko biratti tokko yoo daballe maal ta'a hin gaabbata za akka kun yeroo zannabu zannabu jennuuti. Zaa tokko biratti immoo aalama yoo itti waa daballee hin dheerata akkannaa zaaraa yeroo jennu zaaraa akkannaa jennuuti. Zaa tokko biratti tokko yoo goone ze hin gaabbata jechuudha. Zeddi naannoo jennamti yeroo tokko amma naan dhufu malee maqaan zaadhaan jalqabu waa yeroo miti jechuudha. Yeroo zaa biratti garuu lamatti daballu zeeroo hin dheeressinaa jechuudha. Zaa biratti tokko yeroo daballu zi. Zaa biratti immoo lama yeroo daballu zii jenna jechuudha. Zaa biratti tokko yeroo daballu zoo. Zaa tokko biratti lama naa daballu zoonii. Zaa biratti tokko zuu. Zaa biratti immoo lama zuu jenna jechuudha. Kanaaf afaan keenyatti dheeressuu fi gabaabsutu kanaaf fide malee waan addaa tokko miti isiniin jechuuf kan jedhee isa kanas irra deebi'aa shaakala. Yoo irra deebitanii shaakalle nama wajjin barachuun keessan homaa bu'aa. Nama wajjin barattanii homaa tokko waan jijjiirama fidanii ta'u isa kana deebi'aa shaakala. Namoota muraasa as jirtan kana yoo xiqqaate nama furtu jira. Namni afaan jiru kun waan addaa tokko jechuudha. Akka malte dhiifama jiwaasa gaafadhaaf hin ture waasaappii irraanis baay'ee siinaaf hin ture. Waa'ee birrii jechuudha.
Amma masalan kuma shan isinii kuma shan amma ji'a shanii manaamanii barattu jette. Haala xulii haala xulii jechuun har'a teessee nu barsiiftamoo wala xinnaaf guddaa guddaa bichaa kana bichaa baruu hin dadhabe. naaf hin galle maatte. Yaani duraan torbanii darbee waa'ee birrii haasoftee turte liinkii irra hin galle sagalee kee dhaggeeffate malee. Birrii kuma shanoo kaffaltanii amma ji'a shanii amma barumsi isinii galutti barattu jette. Har'uma teessee nu barsiiftamoo torbee moo guutuu guutuuma nu barsiiftamoo torbee guddaa guddaaf xinnaa bichaa nu barsiifta guyyaa lama lama bichaa. Kan hin barsiisaa jiru ammaa fi wannoo qofaadha. Kan maqaan isaa sanba guddaa qofaadha. Sa'aatii 9 irraa kaanaa yeroo baay'ee yeroo sa'aatiin isaa 9 giddiitti hin taane ta'e immoo fakkeenyaaf ani sa'aatii 10 itti dhufa yoo ta'e durseen daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 durseen sa'aatii 10 itti seenan isin hin jaa torbantu guyyaa tokkittidha. Gaafa qidaamee garuu akkuma ofii kooti hojiin nan muddene barumsi nan muddene waan garaagaraatti yeroon firii ta'uu qidaameettan isinii dabalaan jedhe. Haa ta'u malee barumsa kallattii isa barannu. Haa ta'u malee guyyaa wixataatti gaafnee amma guyyaa jimaatatti karaa waasappii karaa mana barumsa qubee isa jedhu garee keessa jirtanii sanaan liinkii isinii ergee yuutuub irraa waan garaagaraa isinii ergee isa qo'attanii shaakaltanii of qopheessanii dhufuu qabdu gaafii qabdan immoo wal gaafachuu qabdu isinii achi Zainaab amma gara xumuraa geessitti Zainaab na gargaarti gaafii isin qabdan muraasa kan humna ishii ta'e isinii deefti kan humna ishii immoo isin hin taane gara kootti fiddii anis immoo amma hin dandeessin hin gargaaraa hin jedhee akkasuma. Malee har'a teessee hin barsiiftu jechuudha. Taa'ee guutummaa isaan barsiisu amma kun barsiisan jedhamti guutummaa isaan barsiisu amma ta'e tokko barsiisee dhiisa. Ji'a 5 barattuu hin jenne immoo amma isinii galutti barattu hin jedhe. Ani torban torbanii dhufuu koottumaan fufaa isin immoo amma isinii galutti barattanii gaafa isinii gale bakka chaawu gooftaan sinaa eebbisu jettanii deemtu jechuudha. Galee Isii tokkotu amma ji'a shanii ta'us amma maalii ta'us mucaa tokkos maqaa isiin beeku garuu isiidhaa sagalee nuuf qabee keeyatillee sagalee isa waraabde liinkii irraa nu ergite eenyurra waasappii irra galchitee turte. Sagalee dheeraa wayii jechuudha. Inkis inshaalla keeriyaanii amma masalan gizee kana irratti barannee kan akka qo'annu isuma viidiyoo san nuuf ergitama waasappii yoo dursee yuutuub irraan ka'a yuutuub irraa ammoo isiniifan ergaa isin immoo achirraa ilaaltanii waasapp irraa isin ergaa achirraa ilaaltanii qo'attu. Iddoo barbaadan itti dhaabdanii iddoo barbaadan itti tuuftanii iddoo barbaadan deebitanii torban tokko guutuu qabdu jechuudha viidiyoo tokko qo'attanii hubachuuf. Gaafii biraa. Ani qabu jarri kudhatti gaafatanii malee. Namni biraa gaafii qabu. Namni biraa gaafii qabu. Asumaanii waan xiqqoo tokkotti isiniif fufaa daqiiqaan keenya gaa durseen dhufe waan ta'eef baay'ee turedha. Daqiiqaa amma sa'aatii 2 sadii sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 9:03 daqiiqaa 7:16 wayii qabnaa. Ishii kana keessatti waan xiqqoo tokkoon isin ilaalee isin bira dabarsaa. Innis waa'ee maalitti waa'ee qubee afaan Oromoo amma laalleerra miti dheeraa fi gabaabaa laalleerra. Qubee afaan Oromoo dheeraa fi gabaabaa laalleerra jechuudha. Qubee afaan Oromoo dheeraa fi gabaabaa waan laallee fi amma immoo qubee afaan Oromoo jabaa fi laafaase jedhu kamitti ilaallaa ta'edha. Qubee afaan Oromoo jabaa fi laafaa akkamitti ilaallaa ta'e jabaa jechuun maal jechuudha laafaa jechuudha maal jechuudha isuma jedhu akka salphaatti amma dandeenya wayii ilaalla gaa. Miti hiree wayyuu. Wayya. Ishiin isiniif ilaalaa. Mee fakkiidhuma dabnee fakkii tokko irraa ilaalletu fakkii kana dura isiniif erga irraa ilaalleeti. Kun gabaabaadhaa kun laafaadhaa kan jedhu sababa itti funaanatuma deemna yeroo akkas ta'u akka salphaatti isinii galaalaa ta'e waan hin yaadeefi. Isinti dhaga'amaadha sagaleen koo hin yaada. Sagaleen kee dhaga'ama garuu waa mul'ataa hin jiru. Yuutuubii malee. Anumatu mul'ataa hin jiru.
Eenyuun sitti mul'ataa jira wanti adiin wayi. Waa tokko illee mul'ataa hin jiru. Amma Biituu abdii amma mul'ateera. okay. Eebbitan haasaa ture. Eeyyuu kana manatti haasaa ture. Ani suudiidha. Suudii qubee gargar baafatte beektaa? Ee. Naa. Zayinaaf jirtaati. Jira jira. Okay. Ishiin amma barreessu sitti mul'atti? Kan inni amma barreessu kun sitti mul'atti? Eh, Okay. Xaafii Haa sitti mul'annaan baay'ee bareeda. Hundumtuu sitti mul'atti kan amma barreesses. in mul'ata garuu xiqqoo gimmaashin irraa muramee jira achi buttee akkas fawwattee jaalladha. Okay. Amma sitti mul'atte sinitti haa mul'attu. Maaliif akkanii fuudhu hin beeku. Amma hoo? Arba. Hmm. Buutaa arba butaa Hmm. calanqoo cuma hin calanqee shuhada. Okkee Okay. lamatu. Sagalee gaggaarii. Okay. Zayinaaf jirtaa? Iddoodhaan jiraachuun kee bichaa na beeksisa. Eeyyeen jira jira jira. Okay. Iddoo kanatti badhaa bakka daqiiqaa qabnutti daqiiqaa xiqqoo qabnaa. Kun inni jalqabaa arba jedha. Arba jedha. Arba innaa dubbattan a arba 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 arba. Baay'ee gabaabbata sagalee isaa argitanii arba 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 arba. Afaan keenya keessatti baay'ee gabaabbata. Aan tokkittiidha. Karaa fuulduraas tokkittiidha. Arba baay'ee gabaabbataa jechuudha. Kuni wanta sagaleen afaan Oromoo qubeen dubbachiiftuun tokkitti taateef arba jettee gabaabsinaa jechuudha. Akkuma kana buna Arba darbaa buna buna illee baay'ee gabaabbisa jechuudha. Buna 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 baay'ee gabaabadha jechuudha. Maaliif qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun tokkittiidha jechuudha. Yeroo dubbachiiftuun tokkittii ta'e isinitti meera miti. Qubeen afaan Oromoo jecha sana keessa jiru tokkittii yoo ta'e hin gabaabbata. Isa sana argitanii inni kun isinitti mul'ata inni caadhaan qabu kun. callee As jedhaa gaa yeroo dubbiftan tokkitti tokkitti kan dubbisaa. Caa bira kan jiru maa inni qubeen isaa? laa Jira. Qubee guddaadha qubee guddaa. qubee Yookiin guddaadhaan isinii gabaabsu yookiin akka ishiin isin hin jeeqnetti ishee argitan. Dhiidha miti. qubee guddaadhaan dhiidha. Amma isinii mul'atte cii jedhama jire. Tokkitti waan taateef baay'ee gabaabbatte jechuudha. Qaa biratti kan jiru baay'ee gabaabbatte jechuudha. Laa Qilee biratti kan jiru argitanii lama waan ta'eef immoo maal goona? Maqaa Yesuusin Dheeressina. eebbifamu. Kanaafuu qilee baay'ee salphisaa dubbisaa. Hin ariifatinaa dubbisuudhaaf. Suuta jedhaati hin gabaabbatte. cii Hin gabaabbatte. Lee. lee Kanaafuu qilee. qilee Qilee beektu? qilee Bakka qilee harkaa dubbisuun amma kana salphataa jechuudha. Dhaaruun biratti tokkitti yeroo argitan hin gabaabsitu. Lama yoo ta'e immoo jedha. Dhaa biratti tokko yoo argitan jedha. Lama yoo ta'e jedha. Laa biratti lama yoo argitan jedha. Tokko yoo ta'e jedha. Kanaaf lama waan ta'eef qilee jenna jechuudha. Dheeressine. Okay, isa qilee kana daa biratti maaltu jira?
Daama. Damma. Daa Aatu bira jira. daa biratti aa tokko jira. Aa. Irraan maan meeqa Meelee jira? bakka mul'achaa Maa hin lama jiru. jira. Maa meeqa jira? Maa Lama. lama. Aan immoo maa bira aa moo meeqa jira? Aa Tokko tokko. jira. Kanaaf hin gabaabatamuun dheerata. Daama. Abdii dhibbachaa hin jiru bar. Ni Ani gabaabata. garuu argaa hin jiru. Kun isinitti mul'achaa hin jiru kan irra deemu. Nutti Tokko ishee mul'achaa anumayyuu jira. argaa hin jiru. Ani argaa hin jiru. Okay. Eeyyamnati. Eeyyaluu. Ishee namni kan biraa namni argaa jirtan jirtu. Hin mul'ata karaa kootiin mul'ata garuu barra gara biraatiin. Aadaa nuti yoo gara Karaa tokko. isaaniitiin. Zainaab mul'ataa? Daamaa. Duudii mul'ataa? Sirriitti mul'ata. An argaa hin jiru. Warri kaan bilbila keessatti rakkoo mataa isaatii qaba ta'uu danda'a yookiin waan dogoggortan qabdu. Okay. Daa biratti qubee maaltu jira? Daa biratti maa Daabirratti lama. aatu jira. Aa tokkotu jira. Hin ariifatinaa. Aa bira immoo qubee maa meeqatu jira? Lamatu Lama. jira. Maa bira qubee afaan Oromoo aa meeqatu jira? Tokko jira. Tokko. Okay. Daa biratti aan tokko yoo taate qubeen afaan Oromoo hin gabaabatti moo hin dheeratti? Hin gabaabbata. Maa Hin biratti qubeen gabaabbatu. afaan Oromoo tokkotti yoo taate hin dheeratti moo hin gabaabatti? Hin gabaabbatanii. Maaliif hin Maan beekamu? qubee afaan Oromoo maan lama ta'ee wal biratti taanee yoo dhufe hin jabaata moo hin salphata? Hin Hin jabaata. jabaatu. Namni lama ta'ee yoo wal bira jiraate humni isaa hin jabaata moo hin salphata? Hin Hin jabaata. jabaata. Hin jabaata. Kun kana jechuudha. Qubeen afaan Oromoo dubbifamaa yoo ta'e lama ta'ee wal bira yoo dhufe hin jabaata. Qubee afaan Oromoo dubbifamtuu immoo yoo taate lama taatee wal bira dhufte hin dheeratti. Kanaaf wanti lama hin dheerata, wanti lama hin jabaata jechuudha. Wanti tokkittiin hin gabaabbata, wanti tokkittiin hin laafaa jechuudha. Kanuma akka salphaatti qo'adha. Okay, kana dubbifna gaa. Daa biratti aa tokko daa. Kana booda immoo maa biratti immoo maa lamatu jira waan ta'eef maa sana maal goona afaan keenya keessatti ma jennee jechuudha. Hin jabeessina. Okay. Maa biratti qubee afaan Oromoo aa tokkitti jira waan ta'eef hin gabaabbatti. Hin gabaabbatti jechuudha. Kanaaf da jenna jechuudha. Damma beektu Mi'aawu hedduu tokko. damma yoo jennee fi nama maqaa dammaa immoo beektu. Nama maqaa dammaa. Dammee nan beeka. Okay, Dammee. dammeedhuma beektu. Okay, dubaraa ta'an dammee haa jennu. Anillee aan barbaade akkasitti wal fakkaatuuf. Garaagarummaan qubee jechoota lama kanaan gidduu jiru maaltu jira? Isa tokkoffaa fi isa lammaffaa kana gidduu qubeen garaagarummaan jiru maaltu jira? Garaagarummaan Haala mata ta'e. marraatti Eh? dheerata. Haatu lama ta'e macarrashaarra. Isa dhumaa irratti aa lama jira. Isa jalqabaa irratti aan tokkitti hama ta'e. Tokko. Kanaafuu isa jalqabaa maal jennee dubbifna? Isa lammaffaa maal jennee dubbifna? Damma. Damma. Daamaa. Daama. Daa. Damma. Daa. Mee. Meemti ka daa. Een hin jirtu. Een hin jirtu. Aa malee iddoo. Damma. Damma. Damma amma iddoo Damma. dammaatti tokkuma bara. Amma iddoo dammaatti tokkuma miti kan dabalata qubee ishii kana qofaadha. Qubee Hin aa tokkitti. dheerate bas. Kanaafuu aa sana qofatti dheeressitu. Hin dheerate damma jedha. Oh. Kan hin deebine taanaan sumarratti xumura jechuudha. Isin dubbisaan ture man duraan. Itoo isin gara sana naqe. Sabada ka. Inni jalqabaa damma jedha. Inni lammaffaa hoo? Yaawii. Damma biratti aa tokkitti itti daballee. Damma. Daa. Daa. Daamaa. Daamaadha. Dammee. Daamaa. Daamaa. Maali? Okay. Asuma irratti xumurraa jechuudha. Gaafii namni qabdan gaafadha.
Ani gaafii qabu yoo jiraate. Gaarii osoo hojiin mana akkasii nuu kenname kan jedhu mul'ata. Hojii manaa isinii kennaa hin jiran kun. Kana gaafadhaatee qo'adhaatee fidaa kan kana fakkaatan wajjin. Indee